Donald Trump Kazarnacho. How are you? I'm doing great. I'm blessed by the Lord. Let's go. What are you doing now? I'm on live. You know what I'm doing. You know I support the House of Israel. I thought you was coming here because you had something to say. I support Donald Trump. It's more. Wait. Don't talk. Me no understand you. Oh, okay. Yeah. Nah, I ain't doing no matters. Yeah, that's definitely. Now I thought you had came on because you had something you wanted to say. But my goodness gracious. What you Donald Trump because do kauno background? You said what? Why use this Prime Minister of Duba kauno? No, it's a start. It says start a match. I didn't know you was on here for a match. I thought you was on here for something else, y'all. I don't know how she jumped on my live, y'all. Y'all know I don't know how to work the live for real. So I got her on it. I accepted her on. Namni ada mafula gula deh, mafula gula. Eenyu kun fuulli faadha faateeti moo nama biraatti? Ada faateeti. Qoy mee viidiyoo kee guddisee ilaala qoy. Maaf hin guddanne? Akkanumatti taa'een guddatu normaali bakkicha. Aancii shamarree dargaggeettii fakkaataa jirta bar maashaallah. Abeet. Ana kushiina madamata ganna qabee kushiina narabaan irra deemee argitan isin qara yoom lafan na argitan uffadhee dibadhee yoom na argitan. Qoy dhugumaa dargaggeessa wayitee heerumte bannaati ishni gariin mister qas bilesh suutuma jedhiiti. Ay Oromoon tuma jaaldi bara. Ana lafatti uffadhee lafatti. Dhiisi koomantiin dubbisin bannaati kan eegaaraa buri. Noojjin dubbadhu. Ibaakishin. Koomantii obboleetti dhiyaatti nyaata. Atama fira qabdaa? Fira maal qabaa miti tiktookii ani geemiin taphadhu miti. Koi ka jedhu ka firummaa ta'a. Ijoollee mee taaptaa godha reefin seenaa jira. Quba keessaniin taaptaa godha. Indi. Bari shamaruma reefu ol dargaggoomtee maatii hirkaa miliqtee mana fustuuraa datti fakkaattee jettee ati faatee. Haadha faatee koomantiinis bannaati shaannaagri. Natti dubbadhu. Jechuun haala kana yoo ta'e jedhe anatu amma jechuudha surreen natti taa'uu dhidaa jira beektee Itoophiyaa kana dhuftee argitee deebitee taa beektee injeeraa gogeessa kana nyaata uummanni injeeraa nyaatee jechuudha qilleensa seexana korma fakkaatee deema hin beekta uummata biyya kanaa. Kanaafuu haala kana nama bareecha yoo ta'e Itoophiyaan taa'inii baafadhu siin jedhu diddee ama kun surreen gizee viidiyoo hojjetu surreen dandeetuun akkana wala say maashaallah siin jedhan say maashaallah. Amma surreen inni Dubaay qara godhatu hundi amma duba kanaan surreen isaa tun qilleensee fak godha oofa akka surree qomceeti jechuudha. Jilba murii surratan surree dheertuun godhatini jilba murii godhata. Dhaggeeffadhu akka jedhu arabni warra jirul sikkiin mi'a bishtaqil jedha beektee dhiirri jechuudha beektee yoo sikkiina taati. Sikkiin wala ishtaqal mi'a wala ishtaqal kamsiin kalli walli. كيف يعني؟ ولا يشتغل 50 ولا يشتغل 20 قاف ايجن سرر ومتى دوبا كان الله لك انجرا متي اكوري هم كان تبودي كانت تكنتا Flower for dafa dafa niti kana jechuudha yeroo tokko wayii dhiira kakalloo tokko wayii eenyu dhabbo shamarree tokko wayii dhiira dheeraa waan ta'e jedhaa kan turte eessatti argitu kuma takkaani kuma lamaani tokko tafe flower dafa bate moltoal please mucaadhuma kana qofa angeemiin taphadhu yeroo tokko qofan taphadhaa yeroo tokko qofa injifadhee ni ba'uun barbaada. Waahid lafa bas. Anas injifatee baata malee ati injifatee baatu. Anas injifatee baata. Wallah alaazim Oromoo osoo na geemii yeroo tokko taphadhu waggaatti yeroo tokko taphadha. Isiidhuma kana jechuudha mee nan qaanfachiisinaati. Taaphaa bisitti jabeessa. Ladies first jedheen sirri maali? Oromoo jajjabaadhu ka Oromoo girrigirii isaati. Dhume
second sodoma kuda sagal kuda lama abe. Dalan jinnaan kun ne barana eenyu kuma takkanaa kennam. Kuma gadin jiru adabini mana koo giftarrin jiru sila kan dubbii barbaadu malee maal jechuudha koy taptabii si gochaan jirtanu giftis kennaan jirtanu koy diaspora warri giftari durii du'ee dhume Haadha faatee Kanaadaa kootti jettara nama waa'ee Kanaadaa abdii irraa kutadhee jira mina dhiisan irra. Asumatti iyyuu nagaan jiraadha ka waa'ee Kanaadaa narraa dhiisaa. Fira tokkicha Kanaadaa keessan qabu nama tokkicha Kanaadaa keessan qabu. Jaarmaan kana achuuyyuu achi deemee akkuma nasraa sanuyyuu moon jedhu waatun hojjechiisa. Thank you. Akkana jedhamu akkam jedhamu bushee qotiinuun beektan wallaale malee waan kana. Namicha onni akkatti namarraa fudhatanii hin beekne Oromoon teenutuun gisee faallaa deemti jedhe bara. Namicha onni akkatti kennaniif akkatti fudhatan hin beekne mee laala haga hadda badhatu kotteen isaa laala. Mee godhi haadha baate mee godhi agarsiisi kan Namicha onni akkatti kennaniif akkatti fudhatan hin beekne Oromoon fiddee onneete kenniti. Wallaahi. Jajjabaadha rakkoon qabu kumaa gada dabbiin hin jiru jajjabaadha minna dabanii haadha faatee kana please. Ispoortiin hojjechiisaanii. Dubaay jetteetiin ispoonsara nama sii barbaadaa jira jetteetiin hanga hadhaa. Dheengaddii tana Dubaay jiraachuu si addaan baafadhe ispoonsara sii barbaada Kanaadaa naan jette. Abeet. Koy dhugumaa dhafaate maal atooti yeroo asii deemtu ji'a tokkoyyuu hin ga'u biyya Kaayiroo jette biyya Kaayiroo nageensiin jennaan jechuudha. Ji'a iyyuu hin ga'u jette. Asna fidee ka'ee milikee barka milikee asna fidee ka'ee milikee namichi Kanaadaa irraa akkasis yeroo sanatti dalagu sun hin milikee bar. No akkasitti bareedee jennaan itti muturi dhugaa. Maa warri Kanaadaa daalachaa beektee korra sana wajjiniin biyyi sun si daalacheessa jiratte jennaan dhugaa. Ingiliffallee ammallee baradhe. Kanaadaa keessaa ammoo lafa malee dhiira hin qabnu maal godha. Tokko barana kan dubbachiiftu tokko ingiliffa jechuudha ayyaama humna dhabuu kan jettuun sun jechuudha sii galee garana nyaatee jedhe osoo humna qabaadhee jedhee jiru guyyuma sanatti keessa sii muree biyya Ameerikaa fuudhee si keessa jechuudha bataam nooyita sammaanyi akka obboleettii tokkootti baay'ee jechuudha keessa fuudhe. Inni taa'ee akkasuma jedhe dhugaa rabbi osoo Kanaadaa jiraadheeti haddaan tan ispoonsara sirraa ta'anaan jedhe. Baay'ee. Indee dhumaa jira bari ijoollee mindin noonnaan Guys, kuma takkanaa kan namaa mooyadhee bawaa shaangulliitiin akkanatti hin boone Itoophiyaa taa'ee asitti dandeetti kamina shaangulliitiin irra boochisan manni. Kamittuu tokkoonis ta'u lamaanis ta'u jechuudha. Injifannee jirra maashannaf nu baandee monee ba'uletti. Indee. Baandii. Baik, terbaik kisah Ibrahim Raiban. Rabbi bagasi gosse alhamdulillah ya rabbi hiyati. Yo karaa birootiin dadhabe karaa kanaan akkasin naa gossuu feetiif galatoomiyaa waaqa kiyya gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaa dhibba. Karaa biraatiin yoo dadhabe giiftiidha yoo dadhabe yaa rabbi akkanan naa qabuu kan keetiif galatu. Kunuu jijjiirama guddaa. Naa meeqatu humna tanaa dhabe. Guys, deeme messenger kiyya gade janadhaati nagara naa tura. Dabbaa kiyya laalaa turte maka laalaa turte dabbaa kiyya maan rakkoo qabareema. Dabbaa koo laalaa turte. Daraa mataa si haadha hin jedhan inni dhuftaa ishii haalaan si hin jeessaa karaa koo amshir bucii koo galatoom. Are you serious? You're Canada? Anna mama no dice jira beektaa anna mama no dice bar. Gara Canada kan anna mama no dice. Mamma fidi nyamu ya teba imal ko fina mamma fidi ta Fari ada badu kama kucci bidik yero afurtami shani fi walaka kucci bidik mirgatti yero tokko kana jetta bitatti yero tokko kana jetta yero tokko mo gitarati rattete sarambuta
mubarak waan akkanaa kan. Habibi, dhibba afurii ni bar. Afur yoo ta'e maali koo? Afur yoo ta'e jedhe. Araatti biyyoon mindin no maa injifachuudha miti si biratti ashaangulliitii boo'ichaa tana biratti kolfa gammachuu likki akkana Kami kaliki magaraja keessa dhaabbatee kaliki osoo qabinne. dhaggeeffadhu waan ofii ani 50 isa injifadhu kana booda xiqqaachilli nyaallesh Kabinne ka ashaangulliitii keessa dhaabbatee sirrii magaraja duuba dhaabbatee sirrii jedhu sun obboleessa abbaa duulaa gammadaa jedhiin. Hin bareeda eebade. Sorry haa wallahi waan akkana bareeddu sin seene qasaman billaa. abboon iti gaafachuu kana astaghfirullah hadaati Wallahi waan bareeddu sin seene dhugaa rabbi sorry haa. Hin bareeda kun waan barbaadillee jedhu irra laalu'an. Kakana lamaallee jette sirra laalu bareedaa kiyya. Baguma Itoophiyaan jiraate ati baguma Itoophiyaan jiraate hinduuta silaa dhafaate waqasaman billahi dibbinnettee duuta firrillee sin argu deemu okay Itoophiyaa keessatti takkitti mesii dhiira wayyoo qabdu namni hunda si akka waan duuba kana maqaa siidhaan wal qixxeessanii jiru. wallahi wajjirte wallahi wajjirte kai maal malisa wallahi billahi maal attama kanuu jetti bannaati Yeroo sana dhugaa hin jiru. Hundi isi kun akka gulloo maama kun Muhammad ibn al-Jazeera kan argitanii gara duuba mee akkana gargal. Akkana maal dhalaadha moo kan hunduu guddaa ji ani dhalaadha moo ilmi dhiiraa duuba guddaa buqqee kan kee kan akkana godhu. jaaboo qoksu buqqee kiyya maasii agarsiifadhan wayi daa'ima ta'e moo No gara mucaa achi ilaali ishii gara mucaa achi ilaali. maa ilaala ree ijoollee filaaree afur dhugachiisu jetteeti nu nyaachuu jetteeti afur tokko sadi tafe sadiitu hafee jedhe abaaboo sadi jechuudha baala gizee mee oromoo baala gizee ta'uu kee agarsiisi baala gizee tanii miidiyaa girgirii gootanii Maammi Itoophiyaa kuduma dhugaa. Itoophiyaa galee kun kan gisee Dubaay hin jiru karaa cufaa daandii cufaa jedhu kun amma Itoophiyaa galee kan cufame kan ijoolleen guyyaa cuftee kan qabbanaa hojii isaatiin hima. akka keedho kadhee mootummaan keenya gaariidha jedhee eerpoortii keessa olii gadi shanaafanne ka kijibdu us erga baatee jettee waa meeqa dubbatte shira meeqa baafna warra kunoo biyya hambaa jiru kana asmassaa yoo jedha ijoollee jedha lamaan baay'ee Gaafa Dubaay jiru kun irra marsa buukkisaadhe gaafa biyya galee hundi keessanuu kottaa gala Itoophiyaan bilisoomteefti jedhee nama meeqa galchee maarree gaafa bukkisaa jennu buqqee wanni buqqa'uu qabee amma immoo ijaaruudha dhaabuudha nu abbaa biyyaati Saad Usmaan boos welcome ijoollee kumaa gadi rabbiin hin jiru niitii kan injifadhee ofirraa afaan gadi qabaati gurra nan balleessin adda adda fa'a sira koo warri biyya baay'isawee na bira hin jiru warra biyya arabaa malee Dhibbuma tokko namni sii kennu jiru waan ta'eef. anu nan kennaaf isii kana Sii kenna wallahi. wallahi anu nan kennatuuni ofii kennuun hin ta'u danda'amu garuu Wallahi mucaan bareedaan suusiidha akkam. Wallahi nama aarsa. Mucaan bareedaan suusiidha dubbooti. Fikir. Dabliidha arabaate dabliidha. Oh my god. Akkami si arguu dhabe gisee biyya gale san akka kan keetii kana barbaadaa ture bar. Maal jaartii kiyya biraa gadi boo beektaa? Kayidha. Jaartiin makiyyaa waliin oola. Koi. Ati dhiira qallaan fedhuudhaan turre sila. Rakkoon qabu kana yoo homo arganitti darbanne haa fudhatu torbaan tokkicha wal galchanii manatti. Maal anjarree wadala seetee badhaate yeesa ulijino ilmi namaa nyaataanii miti bar. Maal nu nyaata dhabneeti kan kakallannu. Habibi dhagai. Indoomin jedhu paastan jedhu mokorooniidhan jedhu dinnichan jedhu ruuzan jedhu homo arge affeelaatti darba hin caqacaaqu hirriba gayyaa raffisa. Halkan Yeroo laatu eessa isaatu distii fakkaata. Koi. Eessa isaatu hoyitee fakkaata. Eessa isaatu distii fakkaata kan uumati darba fuudhee bilcheessu. Maal jechuu? Ilma namaatii bar. Al-insaan waadhilul mahassib wamaa fi Habibi faranjii maal jette 2 days not yesterday not under before jette. Tabe. Maal jette ati dhageessee gilficha. 2 days nomination jettee. Akkama dafaate. Faranjii maal jette sila ormeeffaan malee siin galu. Kaleen hadhan ta'uu hadhi boruun ta'uu. Ijoollee ara dhumate sira dhibbaa furan mallee isaa gadi taatu deebitanii xiqqoo irra fooyya'uu qabdu jennaan. Billaa aleekum.
Billahi. Osoo jalqaban adabamtee ta'e namoonni giiftaroonni mana koo jiranu leenca darbu jechuudha. Yoo leenca dhabanii jedhan. Nabboochisee bar. Oromoo waadaa gantanii waadaa gattan. Maal jechuudha? Akkas jechuudha kaa. Wallahi billahi natu injifate. Last game haadha faatee wajjin jechuudha. Last game. Taphni keenya akkasinitti bareedu sintuu hin barbaanne jechuudha. Silaa haadha faatee kana jechuudha akkasin kolfitan akkasin bashannantan isin godha ture jechuudha. Osoo seeraan geemii kana bareechitanii jettanii. Ajaa'iba kanatti gaafii ajaa'ibaa kana jechuudha. Itoophiyaa dhuftee waan taatee deemte jechuudha isinii galee. Itoophiyaa keessa gara siin deemtu wallaaltee jechuudha rakkattee daandii walakkaatti haftee jechuudha. Haadha faatee amma sirratti dhuftee harakaata isinitti gootu waan isiin keessa darbite viidiyoo wajjiniin jechuudha. Nama qabee jedhetu jira. Ati meeshaa kan Dubaay jiru irra marsaa bubuqqisa jedhee gisee karaa ka biyya galeetiin jedhe ka Oromoon buqqifte hin diinne jedhi kakan. Diigama. Maal jechuudha? Oromoon abbaa biyyaati amma waan buqqee jedhe deebifnee ijaaruu biyya keenya nagaa gochuu tasgabbeessuu hawaasa keenya wajjin hojjechuu kallattii Oromoon itti fayyadamaa ta'u irratti hawaasa wajjin marii gaggeessuu waan akkanaati malee gaafuma hunda buqqisii ijaaree buqqisii. Nu buqqisuu malee dhaabuun beeknu. Halkan Mikaa'el beera Amaaraatiin waliin Mikaa'el keessa bula guyyaa beera Oromootiin waliin oola. Booya keessa waan sirbu beeru rabbii waa hunda shamara addunyaa hunda waliin nagalchee shamaruma Amaaraa wajjin wal dadhabsiise. Salaamuma rabbii illee qaroona jibbiisa dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jedhu kunoo qaama inni bira jiran. Gaafatee kaati godhattu kophee hagas ga'u sani kamataa abbaa giddii fakkaatu godhattaa. Meena gammachiisaa tameetti naa dabalamaati. Tameedhaafi Maammadoo jala jirtu faatee jala jirtan hundi keessan du'aa isinii godhan. Tooppi waan jira tameetti naa dabalama. Meena gammachiisaa du'aa waa jaalatan jaartii kun barbaachisaa jira as gattu kaati kan fooloo godha. Walgubee namni kenna. Argitanii. Iyyen itti kun ijoollee onneen madaa'e. Muniira aboo Muniira daabboon ta'e ganamaa galgala akka damma daamutti haa mi'ooftu. Jaarsa keetti mi'aayi. Jaarsa keetti urgaayi waa darba maqaa isin waama du'aa isinii godha. Kan baatu gote warra taaptaap godhaa jiru koppilinkii godhaa jiru hunda keessan. Rabbi hafuura keessan haa urgeessu. Idaan irraa qabaa idaan irraa qabaa idaan san ofirraa baase. Meeshaan keessan isin irratti qorri ka dheeraaf ka dubartillee hundi keessan waan qoftaniin haa wallaa. Ababaa furguuta kaachee ka kun ijoollee ishee kallee miira keessa galtee illee kennaa jirtu sumayyaa jaalatti dartaa waan akkanaa jechuudha. Subhanallah. Nima hala wallah. Hala nima wallah jalata hala nima. Dabillo tribidin. Bannada ju tribillo inna shani fatina bichota na wae qayya kana haso sinu. Hagafan. Guys tribil. Sadini yakadu mone amma sadini. Every gift sadini. Kumnita kuma sadita. Guys tribil. Bannata ju tribil. Nudusa jirti sanu bannata ju jabaadha. Tribil ni wal gargara sadini akattanu. Osoo tribilin kun fagaatin qaba. Sadini baay'ee ta'u sadini. Guys sadini. Please timing dhumara waan jedhu nu darba. Firan qabuun beeyte. Ala sadini shabab. Please guys. Ani sinin jedhee bar. Susi waan ufi. Ijoolleen biyya kun osoo ani soo keera kon qabu taaftaa godha. Taaftaa godha ishee taaftaa bidhaan ol siqaa. Aliisi yeroo Susi funge. Susi ko waan ati milkoofteen haa wallaalan wallahi. wallahi si jala tare garuu galatoomee kabajamaa fi ol. Milkaayati Susi. Adi fooloo naa godhaani. Susi. Ijoolleen mana kiyyaa mee giiftara fooloo godha gammachi. Giiftara fooloo godha gammachi. Sumayya. Bareeddu. Waan biraa yoo godhuu Rabbi isaa milkeessu addunyaa akiraa milkaa'e. giiftara fooloo godha Tooppi waan Nuti jira. badaa malee. Aliin Tooppi waan jira fooloo godhaani. Kai bakka adamii fudhu. Immootu amma. Dhugamaarii rabbi jedhaati. Dhugamaarii amaneetuma lafaa ka'a. Guys, dhibba sadii qofaan dursaa jirra garuu. Asirratti darbaa. Guys, taap godha. Taap godha nama 500 as jirtanii taap godha wallahi gatii takka isin kaffachiisu. Iyo kun namni birrii baasee kiisa ofiitii luqqisee doolaara itti buutee naa kennaa jiru. Qabde ijoollee.
Ni kasaarallee jedhee Maal sodaatu bataatan mataa fi goona hundaa qabde. naa jiru kana. Hundaa qabde bara. Tola taaptaaf gootan tola. Wallaahi waa takka isin hin kallafu. Haguma koomenti kana faatee ta'ennaa assalaamu alaikum si jaaladhaa lubbuu maali jettan kana qofa taaptaaf. Haguma qubee takka lama sadii jettanii barreessitan san takka lama sadii jettanii taaptaaf naa gootan. Kabajamaa ulfaadhaa. Bira geettan kuma lama hin genna taaptaafiidhaan iyyuu irratti amma waan argannu yoo giiftarri jiraate ni arganna. Giiftara Itoophiyaanii fochoo qofa gochuu hin dagatina. Qabde kun osoo isin taappi godhuu hin dandeessa. Fooloo gochuu hin dagatina. Maaluma taatan ijoollee kiyya waa taappi. Itoophiyaanii fooloo gochuu hin dagatina. Giiftara kiyyas naa gammachiisaa jirtan. Nama hedduutu itti dabalamee fooloo godhe. Respect ijoollee mana kiyyaa. Please. Qabde bal'aasaa jechuun dhaqqabde. Nu dhaqqabde. Hayati ya follow si godhe jira ishee. Guys, giftara kiyya follow godha Itoophiyaanii. Gammada akkana gammachiiftan kanatti. Naaf jiraadha taap jabaadha. Timing. اخلط انا نسيتا ترش بريدوكو معاري ثانك يو Takkatu hafe. Tana shiyyadha. Takkatu hafe. ما تزكاف Bareedduma tana nama narraa gadi qabuudha beeyani. Bareedduma tana nama narraa gadi qabuudha beeyani. ما تزكاف يا رفاتك يا دبي فدو Best of three dami dire taduraatiin finne kun amma takkareef namoota takkatu hafe. كريم لما سمو دين دوت ان دغا تشيسو بربادا كسمو Finne ka idaa hanke ofirraa kan falle bar idaa hanke ofirraa kan falle simoo yadhee miti idaa hanke ofirraa kan falle. انك اني علم سمو يد والله كان انا Maan nama namoo yadda sun illaa kaamtuu yubarsi jemir taaptaabiidhaan kuma takka geette ka yeroo dura. Taaptaabiin kuma takka geette sun hin daballaa kaa'emuu yuka kuma sadii si qaxxa yaaniin. اما ليچن سمو دره كايا دبي فدو Normaal baafna dullatti fi dusaniin namoo yadde. Gara laafoo koo alii koo ijoollee mana kiyyaa obboleettiin teetuun ennoo qaanisi hayaat. Mi'oo koo mi'ooftuu koo. guys فران قبدو غراتا دبينا تكوفتوكو اما هيمونا تابي غرات والله مو انتو ما يمشي انتي سوالما ديسا مي وان سبب تو ادم guys وان سبب تو ادم تكا اما هيمونا تابي غرات هيمونا نتنيا انشلالن darban haffaa انا موتي غرات بومبولينو ناكنا بومبولينو وما كنا شاني بايتا بومبولينو ايوه guys شاني بايت فاين شاني بايت بومبولينو الغورا وين بومبولينو انو بايت ناكنا بومبولينو ناكنا بايتا بومبولينو beeku yaa rabbi jala dabarsi yaa rabbi jala dabarsi بومبولينو نبا ايوه yaa rabbi beeku manni sun jala naa dabarsin dandeetta yaa rabbi jala naa شاني dabarsi بايتا يوريو ilalaal giifte wanni suni kiisingi dhibba lamaa sadii fi wanni sun wanni waa shaniin baay'isa kiisingi dhibba lamaatii fi onni akkanaa san baay'isa onni akkanaa san عبدي برو abaaboo afur guuta abaaboo afur ba'aa idaa ofirraa qaba idaa isaa ofirraa balleessa abaaboo afur guuta lagay haffaaxaan sun wanni inni baay'isu onni akkanaa san baay'isa onni akkanaa sanii fi kiisingi dhibba lamaa baay'isa isii lama kennaan kuma tokko gadha انبال بايسونو اكتو بيت ياچونا دبل guys شباب دبل اكتو Takkata jira bareedduu sanarraa qaba rabbi. Bareedu is my queen. Ine kalibbe ka miskin se uno bannata chunarraa qaba namichi kun. Inni yommuu yaadamin Why ne dhuwan kun osoo an dabil jedhu dhungatu jirani. wal gargaara dabili. Ani ijoolleen teetun dabilii rammaa miira keessan galtan hin jedha. Dabilii rammaa miira keessan galtan kun akkuma ammaa nama miira keessa gali kan. Dabilii rammiira keessa maaf hin galtan. Amma aliin dabilii rammiira keessan galu dabiliin booda miira keessa gala. Isoo kee rakkan qaba. Guys, Ali follow naa godhaani. Ali nama hedduu dabalamee ammallee Ali follow naa godhaani. Ali kana follow naa godhaani giftara cimaadha. Bakka feetanii sheeritti godhatanii bakka feetanii bira geettanii Ali follow naa godhaani. Please. Shabab jabaadhaa kaa. Amma moonan wanni isin sabatu tokko jiru. Amma kana moonan wanni isin sabatu. Ali follow naa godhaani taayimiingi naa eega. Aliin Itoophiyaanii jira. Taap godhaa kuma takka tanatti ol cufaa kuma takka jala ol gayaa. Amma inni kooyiniin irra jiru tanatti ol siqaa bira geenna.
Iskirani bilbila siyaasati tun nan bira geenne namni 500 malee nanu. Inde? Maal isin dhibee waan isin dheeydan. Isin dheeydan wallaalee bari isin uummata dhumaa kan. Taabidhaan osoo daqiiqaan tun gadi dhumin itti ol huccuu qabdee inni Please. Kadamaachuu አይቀንስም ከኪሳችሁ አይቀንስም ታብታብ አድርጉ Snipe. ከምናችሁ አይቀንስም ወላሂ ታብ Na dhageettanii bar. Amma kaamiira keessa jira jechuun amma kaa'aati faata ishee godhachuu. bareedduu koo ati dhuguma bareedduu Afrikaa daabil bareedduu Oromoo daabil bareedduu Ameerikaa daabil bareedduu in the world addunyaa. Rabbiin nama nuufituu danda'a waan ta'eef taabtaa godha. Zim jedha taabtaa godha. Don't care. Irraan kaatina taabtaa godha. Mara koo qabu rabbi si guddifa si dhalcheetiin nu guddifanne nu hundaafuu Taabtaa godha jedhi isaati. Anumatu sin jedhe bareedduu my queen. taabtaa godha zim jedha. Thank you bareedduu. Taabtaa godha waan qabdaniin garuu wal gargaaraa ta'uu geeraatti. Kaya nabi Abdiin kutatina kuma sadi gahee jettanii abdiin kutatina. Inni kuma sadi gahee isin kuma takkara jirtettanii abdiin kutatina. Geekara jala kana jiru hin beektan waan ta'eef taabtaa godha. nu kajala kan jiru. Hidhatee taa'uu danda'a, argaa jiraachuu danda'a. Zim jedha taabtaa godha. Minaalbaata. Maal abdeen minaalbaata mee ol kai adaban. Minaalbaata. Taayimiin giyyuun jennu manum kana tuffii keetira liyyinatu yaasxalla. Kai taayimiin giyyuun minaamni jennee sodaannu jiru. Kai lama. Ol kai. Mana seene. Mana seene. Alikoo rabbi jedhe maali rabbi jedhe maali rabbi jedhe alikoo silaa idaara Simmee fi baafamte. keessa jira inni. Miseenjaraan viidiyoo ittiin dawwalin aliin jettu. Gaggabdi. Argitanii qayyachuun akka itti amma ati baadhee duraan qorritu argitanii mirdu qayyatte gizee waa badan miidha kan sagaltaa jechuun Kanaafuu yoo alikoo lolaa godha. faayidaa qayyachuu keessaa isa tokko. Lolaa godhaani. Amma kun jijjiirama Alikoo inni lolaa qayyatte godhaani. asii duuba. Wallaahi ifaa jenkee Argitanii qayyadhaa shamarri hundi keessanuu isa. Adabbii tokkoffaa. Faduun na gaddisiisaa jira. Adabbii tokkoffaa ka'aa iskazaa duraa duuba qayyaa nutti himtaatiin jedhe. Injee hin deegadhuan waan ati namoonni bituu hin beeka. Adabbii lammaffaa garaagarummaa gaafa hin qayyatin dura waa qammafteetii fi yoo ka qammatu taate garaagarummaa erga qayyattee asii nutti himtaatiin jedhe. Michootuu maalatu. Adabbii sadaffaa. Ana waan kana nan gaafatin ati waan kana na gaafannaan ijoolleen kee namni tokko taabtaa na godhin jiru harka surree keessa godhatanii na haasofna laalanii hin deeman Nangachu waa'ee uummata kee dhumaa kanaa natti naa ta'inan uummata dhumaa harki isaanii hin dalanne harki bakka baay'ee galamaa rakkoo qabu silkii kee quban gatuttu kan. Adabbii sadaffaa bishaan qabbanaa yaa fiddee mata irraa ofitti gannaa iqa isaanii najjeeti si jeeta dee maa waanyitati barsiisi gara tartiiba qayyaa duraa akka iska zaa nutti himuu yoo hin barbaanne kan si jedhe lamaan godhe dafi. Abaaboon haaguutaa narraa fudhatee jaartii ofii ergoo hedan lolatti. Gaayis abaaboon haaguutaa Ililli takkaaf. gaayis. Hin qabanii kai abaaboon sii guutama hoyitu hin jiru. Fixatanii. Uummanni kee waan nyaatee buluun qabu kai fixanii. Tirifil noonu bira. Sadihin baay'atama. Kaatera dabamtu arafaa ta'e. Aboo qoy tirippiliin naa taraan na sukkaara saaranii yoo akkanumatti iyyuu. Sadihin guys. Wayne. Kai lafa. Bucci bidiggii meeqa jette? Bucci bidiggii bu'a malee naa sa'ani. Bucci bidiggii diidama. Bucci bidiggii san bu'u naa wayya. Maal as
waanyo akka shamarri keenya baratteetiin meeshaa itti irratti duutee ho'ifattuun feetu silaati. Kopuma kee osoo si taate dhiira guutuu olii ofuu barbaadda. Ka'i lafa homaa rakkoon qabu rabbiin qabani. Bulgu kopama nyaatuu barbaadda si beeyna kati waanyoo taate hin beekan shamarri guutuun ka'i hojjedhu. Maa yoo barsiifte haati faatee kuma tokko irra geette kanaas harka surra dachaafattan asliin 700 irra jira haati faatee kuma tokko kanaas ni mootii jechuudha. Taayimiingii irratti waa itti darbani manaa zayita akkati darbinaan ni mooyatamna taap godha askireen bilbilaa. Simoona nuti kuma tokkoomi kuma idama irraa osoo jiraatte Simoona akka yaada bifu edana mooyatuuf ta'aa jirta. Haya dura duuba qayyaa si hima tokkoffaa osoo qayyaaf manaan bayini osoo qayyachuun manaan bayin nyaata garaa quuftee nyaachuu qabda. Garaa nyaata kan kee quuftee nyaachuu qabda osoo manaa hin bayin. Nyaatuma fedhe haa ta'u feetu ruuza nyaattaa feetu marqatta nyaattaa feetu killee affeelattee sanda'u jedhu waan sitti tole nyaattaa jechuudha. Maalifuyyuu ibidda san gubbaa dhattee waan teettuu fi ibiddi sun waan qaama kan keessi miidhuudhaaf jecha nyaata garaa quuftee dhaquu qabda bakka san. Nyaata jiidhaa waan akka foonii waan marqaa akka dhadhaa carree kana yoo ta'e filatama. Waan nyaata jedhame kamirraayyuu homa barbaadde nyaata. Gina immoo nyaata nyaachuu qabdu osoo achi hin dhaqin. Aye tokko. Tokko sanii lammata immoo erga achi dhattee booda wanta qaama sii dibamutu jira. Qaama kan kee uffata kan kee hunda ofirraa yaafattee kaatee dibadhu jedhamee siif kennama. Waan san qaama kan kee hundatti dibattaa jechuudha. Dhadhaadhaan wal keessa makamee wanta siif kennamutu jira jechuudha. Maqaan qabu wantichi. Maqaan qabu wanti dibatan sun. Aseenaatiif gaafataa jira itti ijoolleen. Isiif gaafataa jira. Eenyuun gaafatanii habira. Dhageeffadhaa isin hundaaf gaafataa jira ijoollee shamarranii. Maqaan qabu wanti dibatan. Jechuun isaan to'achi itti godhaa dhadhaa irratti amma waan tokko godhan maal jedhama yoonnan sun afaanii nabadi arraba qacaafina jiran nan daga. Hayyee rakkoo ingiliffaati maqaan ingiliffaani wanni dibatan baay'een hayyee. Dibattaa jechuudha qaama kan kee. Lammaffaa sana akkasitti dibattee kaatee erga akkasitti dibattee kaateetiin qaama kan kee hunda sukkuumtee akkasitti qaama kan kee hunda dibattee kaatee booda uffata ofirraa yaaftee kaateetiin carqiisitti maramutu jira. Carqiisii maranii carqiisan sii maranii carqiisaniin si ukkaamsanii booda qayya gubbaa maka qayyaa gubbaa teetta deemteetiin ibiddi siif qabsiifamaa ibidda siif qabsiifame kana dandeetiin gubbaa teetta. Daqiiqaa 45 illee ta'uu dandeessa. Daqiiqaa 30 illee ta'uu dandeessa. Sa'aata akka illee ta'uu dandeessa. Achii ol illee ta'uu dandeessa. Hanguma fedhii kan keetii teettaa jechuudha. Inde amma fakkeenyaaf daabboon shamarranii kuni ka akka daabboo difoo guddatu jira. Ka akka daabboo xiqqootu jira. Haphii akka biddeenatu jira. Amma jechuun warri qaqal'aan yoo afuufan qilleensi taruun jira. Gurguddaan akka keetii kun jira. Jiddu galeessi kun jira. Daabboon kun hundi waluma qixa bilchaata. Buddeena fi daabboon shangoo biyya keenyatti godhanu wal qixa bilchaatu. Daabboon irraa jalaan ibidda qabsi. Irraa jalaan ibiddatti qabsiisantu jira. Daabboo jaluma qofaan ibiddatti ol qabsiisantu jira. Akkamitti daabboon shamarranii kun hundi wal qixa bilchaatuu danda'a daqiiqaa 45tti. Maal jechuudha baatee mee waan kana addaan nu baase. Suni daabboo wayituu hin gaggaramu daabboo gaggaramu miti qaama namaa ka qayyattu jechuudha sun daabboo hojjetamee nyaatamuu miti. Wannoodha fakkeenyaaf egaa akka furdinaa kanaan ibiddi akkamitti wal gahe amma qal'oo reeffa jira dubartiin garii qal'oo tamiilli isii haga harka kiyyaa kana gaheetu jira bakka sarbaan isii jecha aganumaatu jira. For example, warri akka keetii kun maashaallah warri rabbiin bareecheetiin qaama itti kennee uume jira. Amma isiin reeffi xiqqoon tunii fi tayyiddu galeessatti illee fi warri akka keetiif sii ol illee waluma qixa daqiiqaa murtaa'aa keessatti bilchaata jechuu gahe.